Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ዱ'aatii ka'eera humnaa fi aangoo guddaa isaatiin seexanni ni hidhame, Addaam ni bilisoome. Kana booddee nagaa fi gammachuutu ta'e. Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkam turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Ariyaam irratti isaaf haa ta'u. Baga torbee du'aa ka'umsaa guyyaa jalqabaa wixata jalqabaatiin geessan baga wajjumaan geenye. Ayyaanota guyyaa har'aa yaadatamee kabajamee oolurraatii gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos eebba isaanii, waadaa isaanii akka nurra bulchuu fedhaa fi jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti barsiisaan Waaqayyoodha, gorsaan Waaqayyoodha, beekaan Waaqayyoodha. Guyyaa har'aa kana du'aa ka'umsaatiin dura torbee dhukkubbii jennee wixataati kaasnee amma guyyaa sanbata duraa yookiin immoo qidaamee shuriitti akkuma waliitiin barachaa turre, guyyaa har'aa kana immoo torbee du'aa ka'umsaatti aananii guyyoota jiran, guyyaa sanbataa, guyyaa du'aa ka'uu gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoositti aanee guyyaa jiru, guyyoonni jiran maqaa isaanii ni qabu. Isaan sana keessaati guyyaan jalqabaa torbeen du'aa ka'umsaa yookiin immoo samoona tinsaa'ee yookiin immoo torbee du'aa ka'umsaa jedhameetu waamama akka seeraa fi akka heera mana kiristaanaa keenyaatti. Guyyaan jalqabaa guyyaa du'aa ka'umsaatti aanee, sanbata du'aa ka'umsaatti aanee maa'idoot jedhameetu beekama. Maa'idoot jechuun maal jechuudha? Torbee kana keessa immoo wixata, kibxata, roobii, kamisa, jimaata, sanbata duraa, dilbata jenneetu guyyoota jiran waliitiin ni baranna jechaadha. Maarree egaa guyyaan jalqabaa yookiin immoo ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenyatti aanee wixanni jalqabaa maa'idoot jedhameetu barsiifama. Maa'idoot jechuun maal jechuudha? Torbeen kun torbee kana keessa guyyoonni jiran moggaasa maqaa isaanii, hiikkaa maqaa mataa isaanii ni qabu jechaadha. Kanaafidha guyyaan jalqabaa kan seera mana kiristaanaa keenyatti torbeen du'aa ka'umsaa guyyoonni jiran maa'idoot jedhameetu barsiifama. Guyyaan jalqabaa maa'idoot jedhama. Guyyaan kun waa'ee eenyuuti himama? Maa'idoot jechuun maal jechuudha kan jedhu gaafa ilaallu, maa'idoot jechuun ce'uu jechuudha. maa'iዶት ማለት መሻገር ማለት ነው ይላል። የዐቢይ ጾም ከትንሣኤ በኋላ ያሉት ከእሁድ ቀጥለው ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ረቡዕ፣ ሐሙስ፣ ዓርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ የምንለው እስከ ዳግማዊ ትንሣኤ እያንዳንዳቸው ቀናቶች የራሳቸው የሆነ የስም ስያሜ አላቸው። የመጀመሪያው ቀን maa'idoot ይባላል። ጉያን ጀልቀባ maa'idoot jedhameetu barsiifama. Guyyaa kana manni kiristaanaa lubbuuwwan kiristoosiitiin du'a keessa turan, du'a keessaa gara jireenyaatti kan ba'an, hidhaa keessaa gara hiikkaatti kan ba'an, salphina keessaati gara kabajaatti dhufan, si'ool keessaa gara gannataatti deebi'an, faasigaan keenya Kiristoos qalamuu isaati.
Faasigaan keenya Kiristoos hoolaa araaraa ta'ee dhiyaachuu isaatiin ce'umsa jechuudhaan yookiin immoo mashaagar yookiin immoo maa'idoot jechuudhaan manni kiristaanaa kabaji jechaadha. Egaa torbee kana keessa guyyaa maa'idootii kana maal ilaalla maal baranna gaafa jennu du'a irraa gara jireenyaatti, si'ool keessaatii gara gannataatti, salphinaa kufaatii keessaa kara kabajaatti lubbuuwwan gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiitiin gara gannataa dhufan yaadachuudhaan, si'ool keessaa gara gannataatti deebi'an yaadachuudhaan guyyaan kun ni oola jechaadha. Egaa sirratti waggaa 5,500 duuni ilmaan namaa irratti mo'ee kan ture, sababa nama tokkootiin gara biyya lafaatti duuni seenee akkuma ture, sababa nama tokkootiin jireenyi, boqonnaan, gammachuun argamuusaa guyyaa kana ce'isa jenneetu baranna. Inni biraan ce'uun kun namni tokko biyya tokko deemee gara biyya tokkootti gaafa darbu, daangaa tokko kutee daangaa tokkotti gaafa ce'u, dildila yookiin immoo riqicha fayyadama laga ce'uudhaaf. Ilmaan namaa hundumaatiif immoo riqicha jireenyaa ta'ee kan dhiyaate, bara sanaaf, waggoota sanaaf, bara dukkanaa sanaatiif ilmaan namaatiif Waaqayyoo, ilmaan namaatiif ergamoota Waaqayyoo addaan kutee kan ture hojiin daabiloos, hojiin dukkanaa sun kan itti citee ilma namaa addaan kutee kan ture riqichi sun ijaaramee riqicha sanarra deemanii ilmaan namoota akka ce'aniidhaaf guyyaan yookiin immoo karaan kan ba'edha. Kanaafidha Isaayyaas illee raajii isaa boqonnaa 9 gubbaa irratti ummanni dukkana keessa ture, ifa guddaatu ba'ee fi gaadidduu du'aa keessa warra deddeebi'anii jireenya argatan jedhee kan dubbateef, egaa ilmi namaa dukkana kana keessa deddeebi'aa turuusaa gaarummaadhaanis qajeelummaadhaanis gara si'ool galee waggoota hedduudhaaf jiraachaa turuusaa kan irraati barannee fi kan ittiin barannedha. Maa'idoot gaafa jennu ce'uudha. Eessarraati gara eessaatti ceene gaafa jennu kanaatiin wal qabatee du'a irraa gara jireenyaatti, kakuu moofaa irraa gara kakuu jireenyaatti, aarsaa kakuu moofaa irraati gara kakuu haaraa aarsaa isa dhugaatti, amaanaawwii dam yookiin immoo dhiiga isa jiraataa yookiin immoo dhiiga isa dhugaa yoo nyaanne akka nyaatota warra kaanii kan nu hin dheebossine, kan nu hin beelessine, nyaannee dheebuu ba'uudhaan, beeluu ba'uudhaan, dhugnee dheebuu ba'uudhaan kan itti fayyadamnu hanga bara baraatti jireenya dhugaa ta'ee kan nuuf dhiyaate, kakuu haaraatiif kan dhiyaate dhiiga gooftaa keenya fi foon gooftaa keenya kan itti argannee fi gidduu keenya kan ture hojiin dukkanaa akka Waaqayyoon waliin agarre, akka ergamoota Waaqayyoo waliin agarre kan ta'ee ture sun shirri daabiloos ilmaan namaa irratti inni hojjechaa ture hundisaa citee yookiin immoo innisaa hundisaa hafee jireenya bal'aa kan itti argannee fi Kiristoos waliitiin kan jiraan gatii guddaa nutti baasee gatiidhaan dhiigaatiin kan nu bitee fi jireenya bal'aa kan itti arganne du'arraa gara jireenyaatti ce'uu keenya manni kiristaanaa ayyaana isheen kabajju maa'idoot jedhameetu barsiifama jechaadha. Egaa jechi kun jecha gi'iiz gaafa ta'u afaan Amaariffaatiin mashaagar jedha, afaan Oromiffaatiin immoo ce'uu jedha. Ce'uu jedha waan ta'eedhaaf sichi kanaan booda karaa du'aarra hin deemnu, hojii dukkanaa sana ceenee jireenya dukkanaa sana injifannee boqonnaa bara baraa itti argannee cimnee akka jiraannuuf faarfattuu maqaa isaa
dhaaltu mootummaa isaa akka taanuuf Kiristoos nu ceesiseera. Du'a jalaa baaneerra, dukkana jalaa baaneerra, gadda jalaa baaneerra, gammachuu arganneerra. Eenyuutiin? Nu ceesisuu Waaqayyootiin. Kanaafidha yoona kan geenye baduu kan dinne arjummaa Waaqayyoo dhiifama Waaqayyootiin malee gaarummaa qajeelummaa hojii nuti hojjenne gaarummaa nuti hojjenne akka hin taane hundumti keenya kanarraatii ni baranna. Torbee kana keessa Kiristoos du'aatii ka'e humnaa fi aangoo guddaa isaatiin seexanni ni hidhame, Addaam ni bilisoome. Kana booddee nagaa fi gammachuu ta'e gaafa jedhamu hojiin bitta gitaa daabiloos sun, hojiin daabiloos inni dukkanaa sun, hojiin daabiloos inni fokkisaa sun diigamee du'arraa gara Kiristoositti, dukkana keessaa gara ifaatti ce'uu keenya torbee kana keessa immoo guyyaa jalqabaa maa'idoot mashaagar ce'uu bira darbuu jenneetu guyyaa wixata kana kan kabajnu kanadha. Itti aanee kibxanni maal jedhama? Roobiin maal jedhama? Jimaanni maal jedhama? Qidaameen yookiin immoo sanbanni duraa maal jedhama? Dilbanni immoo maal jedhama? Isa jedhu barnoota keenya itti aanuutiin kan waliitiin barannu ta'a. Isinirraa kan eeggamu sabiskiraayibii fi laayikii sheerii taasisuudhaan waliif dabarsitanii chaanaaliin kun akka guddatu, chaanaaliin kun miseensa baay'ee akka horatu akka nu gargaartan isin beeksisa. Baga geessan, baga wajjumaanuu geenye. Kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqa abbootii keenyaaf galanni haa ta'u. Waaqayyoon kan nu barsiise, kan nu gorse galanni isaaf haa ta'u. Firii 30-60 dhibba buufanne hanga dhumaatti akka ittiin jiraannu Waaqayyoon nu haa gargaaru. Waaqayyo hunda keessan duukaa haa ta'u. Nagaatiin turaa. Yeroo gaarii isiniif.